raramaa jiru, Oromoon du'aa jiru. Gola Oromoo keessatti dhiigni Oromoo dhangala'aa jiru har'allee akka sallaayyootti kan laalamu miti. Dhukkubni Oromoo nu gidduu jirti. Har'a diinni Oromoon jiru nutu deebinee diina Oromoo ta'aa jira. Maaliif harka keenyatti erga dhiigni Oromoo dhangala'e, erga lubbuun Oromoo darbe, diinummaan Oromoo kanaa waliin jiru. Kanaaf fala Oromoodhaaf fiduudhaaf ootee nuti teenyee waliin haasa'uun fixachuun dubbiin kee fixachuun barbaachisaadha jennee waliin lafa jalas dhuunfaadhaanis waliin mari'ataa turre. Qalbiin gaarii jira dhugaa dubbachuudhaaf anaafis onni natti horee jira. Ammas guyyoota darban kanas yeroo teenyee waliin mari'annu wal kasasuu kakaleessaa miti. Hunduu ofitti fudhateetu akkamitti saba kanaaf falahaa finnu kan jedhu rakkinaa fi wanno tokko tokkotti darbachuu bira dabarre qalbii gaariif miira gaarii waliin haasofnee jirra. Kun waan gaarii nu gidduutti biqilchee jira jenneeti kan amannu. Wanti xixinnaan nu gidduutti keenya mee fidaa garaagarummaa keenya haafinnu jenne garaagarummaa baay'ee dhabne. Haafinnu jenne mee waanuma qabnu ati Oromoof maal yaadda? Ati Oromoof maal yaadda? Oromoo maal akka ta'u hawwita? jedhamne hundi keenya kophaa kophaatti gaafatame gaafa walitti finnu hunduu tokkoof tokko. So maaliree dhukkubni keenya nu gidduutti garaagarummaa kan fide? Ideoloojiidha kan jenne hin dhabame. Lakki Oromoodhaaf karaa kanatu faayidaa fida, karaan ati irra deemtu sirrii miti akkan jenne isas badaaban agarre. Erga kana ta'e maali garaagarummaan keenya? Kanaaf waan amma laallu tokko tokko waan tokko wanti nuti dhaabuu qabnu waan Oromoon hin barbaanne dura dhaabbachuun nurra hin jiraatu hundi keenya iyyuu. Inni warri mootummaa ta'anii jirrus warri paartii siyaasaa ta'anii jiranis. Oromoon alaabaa kana hin barbaade hojii ta'e inni kaan maaliif fuuldura dhaabata? Oromoon seera kana hin barbaade hojii inni kaan maaliif fuuldura dhaabata? Oromoonuu barbaade kun nu gidduutti wal dhabbee fiduun irra hin jiraatu. Garaagarummaa fiduun irra hin jiraatu. Dhimma guddaa, dhimma istiraatejik ta'e, dhimma egeree waliin kaachuutu nurra jiraata. Oromoo hundumtu walitti qabamnee qalbii gaarii fi miira gaariidhaan waan saba keenyaaf hin ta'a jenne hundarratti waliin mari'achaa turre jirra. Wanti hundi xumurameera dhumeera jechuu baanne illee sadarkaa amma itti mari'anne kanarraa kaanee olaallu wanti gaariin hin dhufa jenneeti kan nuti yaannu. Egaa wanta kana yaannee yeroo qopheessinu amma ajandaan saba keenyaa wanti biyya kana keessattis deemaa jiruuf ta'aa jiru dhimma paartii tokkootii oli, dhimma paartii lamaatii oli. Hoggansi Oromoon guddanne hin quucare. Sabatu nu bira darbe. Maaliif kaleessa qabsoon Oromoo gaafa jalqabu paartii tokko lamaan jalqabe har'a 20 ta'uun san guddate ton ta'in hin bittinnaa'e. Paartiin Oromoo akkasitti bittinnaa'uun Oromoon guddisu. Indiika hin qooda waan ta'eef dubbiin kun dhaabatanii ilaaluu yeroo kamiyyuu caalaa qabsoo Oromoo bal'aadhaan daangaarra bahee dhufee giddugala biyyaa arga galee giddugala biyyaa kana keessatti akka inni oolee bulu taasisuun dirqamadha. Sanaaf immoo waan amma nutti dhufaa jiru kanaaf waan amma keessa jirru kana qalbiin wal hubachiisuun barbaachisaadha.
waliin teenyee nuti toles nuti toluu baates ajandaan keenya ajandaa Oromoo erga ta'eetii waliin taa'anii haasa'uun baay'ee yoo kun nutti dhagahamu ta'e warra hooggantoota siyaasaa Oromoo warra mootummaa taanee biyya bushutti illee nutti dhagahamu ta'e salphina guddaadha kun yakka guddaadha. Kanaaf qabsaa'onni Oromoo jaarmiyaan Oromoo haa xinnaatu haa guddatu qabsoo Oromoo as ga'uu kanaadhaaf hunduu hamma humna isaa gatii kaffalee gumaachee jira. Qabsoo itti laffa'ee itti xaaree itti buututee asiin ga'e kana yoo mataan godhatu ta'e yoo firiin godhatu ta'e ijaan godhatu yoo ta'e sana jechuun Oromoo lafa dhaabee Oromoof tasgabbiin fidu jijjiirama fidu yoo ta'e gatiin qabu qabsoo akkasumaan itti dhama'amaa bahe waan ta'eef teenyaa laallu dubbii kana haa fixannu. Yoo nuti dubbii fixachuu baanne dhukkubni Oromoo nu gidduu jirti. Kun waan gaarii nu gidduutti biqilchee jira jenneeti kan amannu. Wanti xixinnaan nu gidduutti keenya mee fidaa garaagarummaa keenya haafinnu jenne garaagarummaa baay'ee dhabne. Haafinnu jenne mee waanuma qabnu ati Oromoof maal yaadda? Ati Oromoof maal yaadda? Oromoo maal akka ta'u hawwita? jedhamne hundi keenya qophaa qophaatti gaafatame gaafa walitti finnu hunduu tokkoof tokko soo maaliree dhukkubni keenya nu gidduutti garaagarummaa kan fide ideoloojiidha kan jenne hin dhabame lakki Oromoodhaaf karaa kanatu faayidaa fida karaan ati irra deemtu sirrii miti akkan jenne isas badaaban agarre erga kana ta'e maali garaagarummaan keenya kanaaf waan amma laallu tokko waan tokko wanti nuti dhaabuu qabnu waan Oromoon hin barbaanne dura dhaabbachuun nurra hin jiraatu hundi keenya iyyuu inni warri mootummaa taanee jirrus warri paartii siyaasaa taanee jiranis Oromoon alaabaa kana hin barbaade hojii ta'e inni kaan maaliif fuuldura dhaabata? Oromoon seera kana hin barbaade hojii ta'e inni kaan maaliif fuuldura dhaabata? Oromoon barbaade kun nu gidduutti wal dhabbee fiduun irra hin jiraatu garaagarummaa fiduun irra hin jiraatu dhimma guddaa dhimma istiraatiijiik ta'e dhimma egeree waliin kaachuutu nurra jiraata waan xixinnaa kana irratti garuu walii haa gallu jennee walii gallee jirra.